Hi guys, jirra jirtu Oromoo bakka jiraatanii isiniin jira dubbiiwwan kiyya bakka jirtanitti nageenya Rabbii faana haa jiraatu. Ani jechuun YouTube duraan baneetuma jimdee teechisa garuu hojjechuuf immoo jechuun iddoon an jiru kunis mana jaraa keessa waan ta'eef naaf hin eeyyamne hin ta'u naan jedhani. Anis immoo galee biyya kootiitti hojjedha ka jedhu malee biyya kana keessa jiraadhee nan hojjedha ka jedhu yaadan qabu jechuudha. Garuu wanni nama dirqamsiisu hin dhabamu sanumaaf wanni tokko na dirqamsiifnaan dirqama gara yuutuubara kana seenuuf dirqamu jechuudha. Innis ergan biyya kana dhufee jechuun shamarran hedduu wal bare isheen tokko gara nama shaniiti isaan nama shani ani isaan wal bare isheen tokko jimmaadha tokko adiyyaadha tokko immoo danuubi namni tokkollee hamboo anillee hin jira namni tokkollee ammas dabalataadhaan hin jira jechuudha. Garuu nama hunda keessaa nama lamatti dhiyaadhe walitti dhiyeenya ajaa'ibaa qabnaa jechuudha. Isaan lamaan keessaa namni tokko hin jiraa miti namni nama ta'ee fi miti namni akka addaatitti bakka addaa kaawwatanii hin jira innis immoo sababa qabaa jechuudha. Kanaafuu amma waggaa 3 nama waa'ee koo beektu nama beeka waa hunda waliin mari'annu bakkan ishiitti dagadhullee hin qabu ammoo baay'ee tokko namiitee waan isiniin jedhan amma ishiin namiitee amma kana isiniin jechuu hin danda'u waan namni namaaf godhu yoo namni nama bira jiru yoo hin taane yoo namni sun sirraa fagaate baay'ee sitti dhaga'ama. Kanaafuu ani yeroon isaanii walitti dhufu waggaa takka hojjedhee gara biyya kootii galuu yaada qabaa ture. Garuu namni kun akkan itti dagadhu dhabe namni kun maal laan jedhe seetame saantimnati qabdu kun faayidaa tokkollee siin buusu. Kanaafuu ammoo wanni boruuf jiru kan keetiif siif tolu dirqama lafa tokko bitatte mana tokko ijaarrachuu qabdaa naan jedhan jechuudha. Naan jedhe jechuudha namni kun asumaan anillee fedhan qabu ani ishiin jedhe waan sanatti ni seenee ergan seenee booda hin jiraa miti waa'ee mana ijaaruu abbuma ijaarutu beekaa amma bakka nama dhibbisu. Garuu nama kana caqacaqan jedhu maree jechuudha. Hiriyaatiyya nan caqacaqeeni situ akka kana na godhee situ kanatti na gaaddiche situ akka saattiifni koon harkaa dhumus na godhee ani waan akkanaa keessa seenuu hin barbaadu jedheen caqacaqaanii ture. Yoo kana mallaaf jetti seetanii har'aa rakkoon qabu waan feete naan jedhiiti. Na balaaleffadhu rakkoo tokkorra hin qabu garuu amma guyyaa natitti na galateeffattu as dhiyoodhaa naan jette jechuudha. Asumaan bas ani biizeenan aare keessattuu walii hojjedhu sanaaf saantimni na hir'ate baay'ee bas ishuma bilbilee waliin haasofna waan ta'eef situ kanatti na gatee situ kana na godhe situ waan iyyaanne keessa nagalchee ka jedhu min caqacaqaan garuu maa rakkoon qabu obsii guyyaa tokko immoo guyyaan amma dubbii amma dadhabbii sitti ta'e kun gaaf tokko gammaddee na galateeffattaa naan jetteetuma na qabbaneessitee na bira darbiti jechuudha. Asumaan oduma akka kana godhu isuma akka kana goonu isuma akka kana goonu akkasii amma waggaa 3 waliin turre. Anis guyyaa isheen akka gammachuu ati gammaddu naan jettee sana argee jira gammadee jira.
ishirree galateeffadhee jira galatooma jedhee jira jechuudha. Waan hin godhu waan hin yaadu hundarratti nan mari'adhaani akka hiriyaa qofa osoo hin taane akkaman isiniin jedhaga akka hiriyaa qofa osoo hin taane akka bakka haadhatis bakka hiriyaatis bakka obbolaatis bakka hundayyuu ishii buufadhee ishii bukkeedha wanni tokko natti hin dhaga'amuu ture hin gadduu ture nan gammada waan yaadu hundarratti ishii mari'adhaa waliin mari'annaa akka saniin waggaa 3 gammachuudhaan dabarsee jechuudha. Guyyaa tokko ammoo yaada koo keessatti ishiin na dhiiftee fagaatti kan jedhu tokkollee yaadu asitti si dhiisee hin galan jedhaane malee ati na dhiiftee galtarree jedheenii hin beeku. Maatii dhaanarree wal beekna maatii ishiitiin dure wal beekna maatii kiyyaanarree wal beeknu tokkuma jechuudha. Amma garuu ani beeku namni yoo miidiyaa gubbaatti bahee nama miidiyaa ta'e miidiyaa kana gubbaatti ol bahee waa baay'ee haasa'u nan taasisabaan ture maaliif akkana godhu maaliif hin obsine maaliif hin dhokfanne hin jedhaan ture. Garuu amma namaafis beekee ture namaafis beekee jira wanni nama dirqamsiisu sunis maal akka ta'e naaf galee jira jechuudha. Kanaafuu akka carraa ta'e anillee ishii muufachiisa anillee ishii gaddisiisa anillee ishii aarsaa waa baay'ee ishii godha garuu naaf dabarfattee na gorsitee waa hundaa naaf taate na waliin dabarsite amma gaaffireedha biyyi ormaa kun yoo har'a gaddisee yoo har'a gammadde boriin gaddita haa tokko faayidaa hin qabu jechuudha. Amma fayyadamturraa amma miidhamtuutu caalaa namni garuu jiraachuu keenyaaf maqaa danuu nu baasa waa baay'ee nuuf jedha. Dhukkuba keessa keenyaa ammoo numatu beekaa jechuudha. Kanaafuu erga ishiin na biraa deemte akka waan hin beekamne gurri kootis dugdi kootis waa hundi kootiyyuu dukkanaa irratti mul'ate baay'ee jireenya natti jabaatte jechuudha. Kan duraan ishiitti fiigu san nama itti fiigurree hin qabu. Kanaaf anani beekan obsuu dadhabe waan ani itti obsullee dhabe miidiyaa gubbaatti ol bahee nama miidiyaa ta'uudhaaf dirqamee jechuudha roobaa. Kanaafuu maatii kootirraa fagaadhee maatii kootirraa siqe ishii immoo maatii godhadhee waliin jiraachaa ture hireen addaan nama baaftee waan ta'eef waa baay'ee natti hir'ate natti dhaga'ame waa biraa jechuun barbaadu warroonni viidiyoo kana ilaaltan kunis rabbumaa jedhaati sheer naaf godha akka isheen naaf argitu ilaalti waan ta'eef biyya kootitti illee galee ishii ijaan arguudhaaf abdii guddaa qaba. Yeroo ammoo haamilee koona cabsitee baay'ee natti dhaga'ame waan ani karoorfatin keessa karoora malee akkanitti seenuudha taasifte jechuudha. Kanaafuu
guyyaatti siqatu beeku. Akkasiiti innis Oromoonni viidiyoo kana ilaalta sheer naaf godha, sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a jechuun nama itti obsuu fi nama mari'adhuun dhabeen nama oolmaa ishiinan irraa fadha jechuun danda'u. Ishiin durayyuu naan jettee guyyaatti na galateeffattutu dhufa. Guyyaati anaaf immoo akka dhalata aaddeetti guyyaa anaaf gochuutu dhufa naan jette waan ta'eef guyyaa sun onnee natti dhufteef baay'ee natti dhaga'ame. Sinitti dheerachuun barbaadu bifa manaaf godhaana. Kanaafuu sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'aa. Sheer naaf godhaa isin jedha. Warri yaada qabdan immoo komentii jalatti naaf barreessaa. Isin jedha Oromoo bakka jirtanitti fayyaan dhabinaadha. Keessattuu warri hireen kaddaa'ummaa shaqaalummaa maatii keenyarraa nu fageessite isiniin jedha. Naaf jiraadhaa Oromoo naaf galatooma.